Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti suuraan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani. Jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Mootummaan PP namoota meeshaalee waraanaa seeraan ala daddabarsan jedhe irratti hidhaa cimaa fi adabbii mallaqaa irratti murteessa jedhee jira. Guutuu yookaan dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu Masri waldhabdeen hidha laga Abbayyaa karaa nagaa fi karaa salphaan yoo furamu taate Itoophiyaan buufata galaana diimaa yookaan hulaa galaana diimaa akka argattu nan hojjedha jettee jirti. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromootti bana fufteedhaan tarkaanfii humnoota mootummaa irratti hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uudhaan raawwataa tureen injifannoo gurguddaa galmeesse jedhee jira. Akkasumas lolli ammas cimee loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu beeksisee jira. Humnoonni mootummallee gama isaaniitti tarkaanfii fudhataa jiran cimsanii itti fufuu beeksisanii jiran. Tarkaanfiin isaan fudhatan immoo kan namoota nagaa irratti xiyyeeffate ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru isin biraan kenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajjin turuu itti bohara. Mootummaan namoota meeshaalee waraanaa seeraan ala daddabarsaa turan jedhe irratti hidhaa cimaa fi mallaqaa adabuu beeksisee jira. Namoota 4 kan meeshaa waraanaa gurguddaa 9 seeraan ala gareewwan finxaaleeyyiif odoo daddabarsan yookaan daddabarsaa jiran qabaman kan jedhe tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 12 fi adabbii mallaqaa itti murteessuu beeksisee jira. Meeshaaleen jedhaman kunis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an kan maqaan isaanii PKM jedhamuun waamaman yookaan beekaman qaama konkolaataa keessatti dhoksuun naannoo Gaambeellaa irraa ka'uudhaan osoo deemaa jiran hordoffii taasifameen magaalaa Fiichee keessatti to'annaa jala oolan jedhamee jira. Erga to'annaa jala oolanii booda abbaan alangaa godina Shawaa Kaabaa himatamtoota Haayiluu Dassaaleeny, Minaale Allana Tafarii fi akkasumas Dagguu Baayyuu namoota jedhaman kana gurraandhala 12 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti to'annoo jala ooluu isaanii eeruun labsii meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 loosaa yookaan qaxxaamura 2012 irratti hundaa'uudhaan himata irratti bane jedhamee jira. Himatamtoonni gochaa yakkaa irratti baname raawwachuu isaanii waan amananiif manni murtii ragaa abbaa alangaa dhaga'uu osoo hin barbaachisin gochi raawwatame balleessaa jedhee murteesseera. Haaluma kanaan qajeelfama adabbii fooyya'aa lakkoofsa 3/2017 irratti hundaa'uudhaan himatamtoota arfan irratti tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 12 akka adabaman kan murtaa'e yoo ta'u himatamtoonni 3 jalqabaa tokkoon isaanii qarshii 50,000 akka adabaman yoo murtaa'u himatamaan afraffaan immoo qarshii 20,000 akka adabamu murteen irratti dabarfamee jira. Oduun itti aanu Masriin waldhabdeen laga Abbayyaa yoo furame Itoophiyaan ulaa galaanaa diimaa akka argattu nideeggarti odeeffannoon jedhu bahee jira. Masrii waldhabdee yeroo dheeraa fi bishaan Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin qabdu yoo karaa salphaadhaan furmaata argate Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu deeggarsa kan kennitu yookaan immoo deeggarsa kennuuf qophii ta'uu ishee gabaasni gaazexaa The National jedhu maddoota kaayiroo dhimma kanatti dhiyeenyatti hordofan waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Paartiin Simrat ka pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay duraanii obbo Getaachoo Raddaatiin hundaa'e murtee mana maree federeeshinii mormee jira. Murtichi yoo hin sirroofnes filannoo irratti akka hin hirmaanne ibsee jira. Manni maree federeeshinii godinaalee filannoo 5 to'annoo naannoo Tigraayina alatti kallattii mana maree bakka bu'ootaaf akka taasifamu murtee dabarsuu obbo Getaachoo Raddaan kan durfamu paartiin Dimookiraatawaa Simrat murteen kun heera biyyattii kan diigudha jechuun mormee jira. Simrat manni marichaa murtee kana akka ilaalu gaafatee jira. Paartiin Simrat xalayaa mana marii bakka bu'ootaa fi boordii filannoo biyyoolessaaf barreesseen murteen kun sirna heera biyyattii hundirraa kan jiigse jechuudhaan akkasumas walabummaa dhaabbilee kan dhiibu sarbamiinsa heera biyyattii irratti taasifamu kan qixa dhaabsisu jedhee jira. Murteen kun immoo yookaan hin sirroofne ta'e filannoo biyyoolessaa irratti kan hin hirmaanne ta'uu akeekkachiisee jira. Oduu godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa arganne immoo akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif qabannee jirra.
Godina Wallaggaa Naagutoo Giddaa ganda jireenyaa bakka addaa Korommii jedhamutti guraandhala 20,2026 waraanni bilxiginnaa dargaggoota maqaan isaanii Malkaamuu Geetuun, Caalaa Faqadaa, Wandimuu Tasfaa fi Biraanuu Amsaaluu jedhaman badii seeraa tokko malee ukkaamsuun magaalaa Naqamtee waajjira poolisii ganda Duwwaa 5tti hidhanii raarsaa jiraachuu maddeen argamanii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoonni kunneen siyaasa kamirraa walaba ta'uu eeruun ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhutti maxxansanii dubbatu. Kana malees ganduma jireenyaa bakka addaa immoo jedhamu keessaa guyyaama sana sirna dhableeyyii waraana faashistii PP kunneen jiraattota hojii idilee isaanii irraa jumlaan ukkaamsuun aanichuma ganda gaarii jedhamu geessuun dirqamaan bilisummaa leenjisaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Namoota humnaan qabamanii gara mooraa leenjiitti geeffaman keessaa kan maqaan isaanii nu ga'e Shumaa Baqqalaa, Taarikuu Tamasgeen, Wandimuu Tamasgeenii fi Dassaalee Darajjee ta'uun ibsameera. Godina Jimmaa Aanaa Saqqaa Coqorsaa gandoota akka Gibee Boosoo, Meexxii Abbayyii, Ushaanee Qoocee, Dabboo Gibee fi kanneen biroo hedduu keessatti shiftoonni murna bilisiginnaa guraandhala 20,2026 irraa eegalanii maqaa deeggarsa filannoo jedhuun nama tokkorraa qarshii 1,000 hanga 5,000tti dirqamaan guuraa jiraachuu jiraattonni dubbisne tokko amanii jiru. Kaffaltii kanas nagahee seeraa tokko malee milishoonni PP mana jiraattotaa irra deemanii afaan qawween doorsisanii saamaa kan jiran ta'uu jiraattu itti dabaluun eeraniiru. Ergamtoonni murna nama nyaataa bilisiginnaa dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf jecha uummata Oromoo irratti duula saamichaa geggeessuu ammeessanii jiru. Gareen faashistii PP garee hoogganaa biiroo milishaa naannoo Oromiyaa obbo Abarraa Buunnoon milishoonni maallaqa namarraa hin fuudhan jedhus magaalotaa fi baadiyyaalee Oromiyaa to'annoo PP jala jiran keessatti milishoonni afaan qawween saamicha ulfaataa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Lixa Shaggar Aanaa Dirree Hincinnii ganda Arfinjoo Daagaa Gooxii Laaftoo jedhamu keessatti guraandhala 22,2026 sirna dhableeyyiin waraana maafiyaa Abiyyi Ahimad obbo Tulluu Baa'isaa fi aadde Xiccee Taaddasaa namoota jedhaman jala manneen jireenyaa isaaniitti ibidda shiduun qabeenya hunda waliin barbadeessanii jiraachuu maddeen himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun gandichuma Gooxii Mi'aa jedhamu keessaas guyyuma kana haadha hiyyeessaa maqaan ishee aadde Geexee Shukkut jedhamtu jalaas mana jireenyaa ishee ibiddaan gubanii barbadeessuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen harka qalleeyyii jireenya gadadoo jiraatanii fi hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'an sababa sobaa deeggartoota obooti jechuun gochi dabaan kun irratti raawwatamuun maatiin isaanii bakka jiraatan dhabanii bittinnaa'uu dubbatu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongoroo ganda Loomichaa iddoo addaa Tulluu Gaanaa jedhamutti fiinxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo jechuun of waaman gaafa guraandhala 19,2026 qonnaan bultoota Oromoo maqaan isaanii obbo Aliyyii Seedii jalaa qarshii 50,000, obbo Usmaan Abdallaa jalaa boqqolloo kuntaala hedduu, obbo Ahmadiin Abiraam jalaa boqqolloo kuntaala danuu ta'uu saamanii deemuu maddeen himaniiru. Sababa midhaan guyyaa guyyaan gama hidhattoota Faannoo fi shira murna garboonfataa PP'n qabeenyaa fi lubbuu isaanii irra ga'uun hawaasni Oromoo akka itti ba'anii galan dhabu yaaddoo amaaf saaxilamanii rakkataa jiraachuun baramee jira. Fiinxaaliin Amaaraa gargaarsa murna bilisiginnaa godina Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee hedduu qabachuun jibba ilmaan Oromoof qaban mul'isuuf gara jabina nama sururuun qeefii qabeenya irra buqqisuun saamuun bakka buutee dhabamsiisuun ajjeesuu fi ukkaamsanii qarshii guddaa gabachuun hiraarsa ulfaataa raawwatan hammeessanii jiraachuun ni beekama. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamu akkuma itti fufeetti jira. Har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame kana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Zoonii giddugala aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti har'a barraaqaan tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Walumaa galatti tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee hunda keessatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhataa tureen
miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'uun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo gagabbataa galmeesse jedhee jira. Kibba baha Oromiyaa kibbaa fi akkasumas giddugala Oromiyaa hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uudhaan tarkaanfii fudhataa tureen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun keessoo mootummaa PP'tti muddamsuu yaaddoo fi akkasumas raafama hamaa uume jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Loltoonni mootummaallee tarkaanfii namoota nagaa irratti fudhataa jiran cimsanii itti fufanii jiru. Namoota hedduu lubbuu galaafatanii jiru. Bakkoota garaagaratti badii fi sababuma tokko malee namoota nagaa irratti haleellaan raawwatamaa jiruu fi lubbuun galaafatamaa jiru cimee itti fufuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Haaluma kanaan kaleessa galgala jechuun gurraandhala 23/2026 lixa shaggar aanaa ginda baratitti humnoonni mootummaa namoota nagaa 2 lubbuu galaafatanii jiru. Namoota lubbuu isaanii galaafatan kana gaafii tokko malee itti dhukaasuudhaan badii tokko malee ajjeesan jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Jiraattonni illee himanii jiru. Namoonni ajjeefamanis isaan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u isa dargaggeessaa maqaan isaa Galaanaa Tarrafa Caqasaa yoo jedhamu manguddoon immoo Mulusa'u Biqilaa jedhama. Namoonni kun kan ajjeefaman gaafii tokko malee badii tokko malee akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Gochoonni loltoota mootummaa kun immoo tibba kana haala adda ta'een hammaatee jira. Midhaan gubuun, manneen uummataa barbadeessuun, namoota ajjeesuun baay'ee kan dur caalaa cimee itti fufee jira. Kun immoo yaaddoo hamaa uumee jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.